akkasii ba'u barbaaddu qamadii keessa irratti abbaa ta'uu barbaaddu nama isinii toluun buluu barbaaddu ni barbaaddu mi wal dhaggeeffannee na dhaggeeffattee ni as geennemi akka itti karaan isinii ba'uu fi nama isinii ta'uu filattanii isitti ma dhaggeeffadha akkuma tarsiimoo lafa keenyee wal dhaggeeffannee tokkummaadhaan waggaa 4 keessatti summii saamtuuf hattuuf irraa buqqaafnetti gara sirna dimokiraasiitti ni ceena waa lama godhuu qabna dimokiraasiitti ce'uufi baale toorra baalee gochuuf oromiyaa toorra oromiyaa gochuuf Itoophiyaatti haqa saba hundaa'ee gochuudhaaf gara dimokiraasiitti ce'uu qabna erga dimokiraasiitti ceene booda imaammata gaariidhaan tarsiimoo gaariidhaan biyya guddifna kana godhuudhaaf ammoo qeerroo dhaga'i na dhaga'i sirriitti ni gaabbita waa lama barbaachisa amma tokko nagaa barbaachisa kalee dheengadda waggaa 4 nagaa booreessaa isiniin jeebi baga booreessitan gaafas arrammoo na dhagaya arrammoo biyya tasgabbeessa biyya nagaya godha ka duraan nagayni yoo jiraate nulleen bulchiinsi ammaan warra jirulleen dhaabbileen siyaasaalleen ibidda dhaamsuudhaan hojii hin hiikani wal mari'anne mataa walitti qabanne gurratti wal asaasne biyya tana gama ceesifna kanaaf ammoo nagaa eegsisuu keessatti wanni guddaan ufii tasgabbaa'u qaama nagaa eegu kabaju poolisiin oromiyaa isin agartan tuni poolisii durii miti na dhagaa qeerroo qeerroo dhageessa qaama mootummaa keessaa ka dura qabsoo keenyatti makame poolisii akkasii miti poolisiin oromiyaa agaazii wajjin hin dhukaafnu jettee gaafatitti wayyaaneen kufte akkasii miti gaafa abdiilee maraataa nutti ergan ka daangarra nu wajjin du'e qonnaan bulaaf tikfataa keenya wajjin du'e eenyu poolisii oromiyaatti miti ol kaa galateeffadha poolisii kana ol kaa galateeffadha poolisiin oromiyaa akkuma kaleessa qabsoo teenyatti makamte akkuma daangaa keenya irratti kuftee salphina irraa nu baraarte har'a soggana keenya kan isin keessa deemu eeguudhaan yaalii adda addaa hoggansa masaraa jiruu fi dirree keessa jiru dhabamsiisuudhaaf gadamu fashalsuudhaan gaachana isii mirkaneessaa jirti kanaafuu hojii nagaa eegsisuu keessaa inni guddaan poolisii teenya kabaju poolisii teenyaan ajajamu hojii heeraaf seeraan isaaniif kaahame akka isaan nagaan godhan bakkaan gahan tumsuudha kana akka lapheetti naa fudhattanii ni barbaada na dhageessanii qalbitti fudhattanii hojiitti ni hiitanii waadaa ni galtanii barakadha itti aansuudhaan gaafa wayyaanee hiddaan buqqifnee mishigii isii oromiyaa keessaa baafnee mishigii lammataa finfinneedhaa itti marsine hafuura keessaa kunne bakka irraa dhuftetti deebisuudhaaf qophoofne filmaata qabna woon qabnu plan B plan A ni beeytaniimi osoo barbaanne mootummaa guututti numa diina turre miti lakkii oromoon waa diiguu miti waa jaaruu jaalata waa cabsuu miti qajeelchuudhatu nuu ta'a jennet mootummaan angwarra turte jijjiirama akka fiddu wachuudhaan hoggansa Lammaa Magarsaa jalatti opiniyoo jijjiirre akkasii miti mootummaa ammaa tana amaanaa itti kennine kubbaa wayyaaneen ittiin taphattu harkaa fuudhee harka keenya gildira itti aanutu nuu ceesi jenneen akkasii miti kanaafuu mootummaa amma hadaraa itti kennine amaanaa itti kennine tana keessa akkuma kasabboonummaan nu makame jiru kagaraa wajjin nu makame jira waan jiru kanaafuu wanni godhuu qabnu suuta waraabessa keessaa baasaa leenca ol baasaa deemna
kanumaafu mootummaa caasaa gubbaa hamma gadii jiru kabaju qabdan warra isin miidhu warra isin hin jaalannes suuta wal mari'achaa manguddootti himaa lammatti illee dhaammachaa abiyyitti ol ergachaa yoo ammaate molutti illee as baasaa deemna waan tokkoon isinitti hima mootummaa diiguun hin barbaachisu ummanni Oromoo waa diiguu hin qabu mootummaa amma Oromoo ol baate tana diinni diiguu barbaada agartanii torban ta'e waan ta'e mootummaa tartiifachuu qabdan furrillee yoo qabaate obboleeyyan keenya yoo jallattes nutu filatee achi kaayate yoo saffisallee deemuu baate nutu amaanaa itti kaayata nutu alangeen duubaa garafa malee alagaa tuquu itti dhiibna kanaafuu bulchiinsa gandarraa kaasee hanga federaalatti jiru mootummaa wajjin mari'achaa sirreessina malee itti finciluudhaan diiguun hin barbaachisu qeerroo dhaga'i gaafa fincilaa dhugaan fincillee diina birbinyeessinee jirra yeroon fincilaa dabartee jirti yoo kan dhuftu taate immoo waliin mari'annee dhukkee itti kaafna ammas hin goodhami amma garuu yeroon ta fincilaa osoo hin taane ta mariiti yeroon ka injifannoo amma arganne kana lafa qabsiifne nagaya tasgabbii uumne gara sirna dimokiraasiitti deemne mootummaa bulchiinsa ummataa filatame gadi dhaabne sanbooda fuula keenya qaama qalbii keenya humna keenya waan qabnu hunda gara misoomatti naannessinu investara isinii finna warra Baalee investara isin hatu osoo hin ta'in kasii wajjin dachii yaadee misoomsu biyya kana ni guddifna dargaggoon keessan ka diinni asii dhiibee dachii jiituu kanarratti hagabsamee biyyaa bahe biyyatti beekumsa mallaqa qabatee ni deebi'a sun akka ta'uuf garuu ceehumsa kana tasgabbiidhaan nagayaan wal mari'achuudhaan walii obsuudhaan goola buudha qabna biyyi tuni akka jeeqamtu shayxanni guddaa fi xiqqaan irratti dalagu jira Oromoon biyya bulchuu hin dandeessu Oromoon saba biraa akkuma aangoo qabattee saba biraa buqqaafte Oromoon ifii wal qoodde Oromoon ofii wal nyaatte jedhanii xiyyutti jiran torban dabre kana waan ta'aa jiru laala Oromoon wal hin dandeessu jechuuf walii galtee obbo Lammaaf obbo Daawud jidduu jiru faallessanii walitti naquuf deeman daqiiqa 30 osoo hin ga'initti mariidhaan dhumate yeroo gabaabaa keessatti jaarmaaleen siyaasaa keenya hundi caayaa tokko talatti deebi'anii waan waliin mari'ataniif waan yoo fi sharriif diinni nutti hawu hojiitti hiikuu qabnu hojiitti hiikuu qabna kalee diina salphifneemi kalee qabsaa'uu hin danda'an hoggaa jennu qabsoomne itti agarsiifneemi kalee Oromoon hin bilisoome yoo jennu ufii bilisoomsinee Itoophiyaa bilisoomsinee miti kalee Oromoon nagaa hin beeku jennaan teenya nagaa buufne Itoophiyaa nagaa buufne gaanfa Afrikaatiif nagaa finne miti finne moo finne akkamiin finne tarsiimoodhaan masa qabne tokkummaadhaan qabsoofne wal dhaggeeffanne ammas wal dhaggeeffachuudhaan walii obsuudhaan mootummaa teenya tikfachuudhaan mormitoota keenya ciccimsuudhaan manguddoo teenya kabajuu fi ofirra bulfachuudhaan dubartoota keenya of cina hiriirsuudhaan humna qeerroo keenyatti fayyadamuudhaan Oromiyaa bilisoomte Itoophiyaa tokko taate ni dimokiraateessina nagaa ni buufna misooma itti goonee Oromoon eenyu akka ta'e ammas irra deddeebine mirkaneessina qeerroo xiyya isin jaaladhaa arras boorus injifannoon kan uummata Oromooti. Uffata galatooma